Gizee nama oleeshi. Saduma ammas deebi'ee garatti naaf isaan booda narraa ba'ee amma immoo dhiigichi dhaabbachuu didee hojii namaa narra ture. Innis mana kiniin deemaa kiniinis fuudhaan ofees fuudhaan manarra dhaabuu dide. Eeshi. Isaan booddee gaafa dhumaa ka'ee tanan paastariidha bilbilee kadhachiifadheen sinii bilbilee. Gaafa sinii bilbiluu anoo tajaajilamattuun deemee amma sii kadhachuu hin danda'u waldaatti kottuu naan jette. Eeshi. Ishii jedheen waan bilbila koo cufadhee xiqquma turtee deebistee naa bilbilte. Ofuma kootii. Isaan booda dhibeen ammatti rakkachaa jirtu kun sa'aatii kanaa kaasee sirraa dhaabbateera naan jennaan ameen jedhee fudhadhee. Isaan booda yoo dhala argattee. Yeroo sana dhiiga dhaabachuu didee rakkachaa jirtu. Okay. An bagaa abdii kutadheera. Daa'ima kana sin argadhu akkuma dhiigichi narraa dhaabbatee akka namaatti deemuu barbaadeera. Heerumtee waggaa meeqa kanatti dhala dhabdee? 4. Waggaa 4 gootu. Eeshi. Achi booddee yoo amma daa'ima argattee dhuftee dhugaa taanaan eeyyoon jedhe. Achi sa'aatii kana kaasee maqaa Yesuus siif ta'eera naan jettee naa kadhatte. Ishee ameen jedhee amanee fudhee isaan booddee kanatti fudhadhee daa'ima kana godhadhee sabni Waaqayyoo guddisaatii Waaqayyoon naa galateeffata. Galateeffata Waaqayyoon naafi. Meesii sii kadhadhee daa'ima kana garaatti baachuudhaa fi ergasii yeroo meeqaa irraa ba'a wanti jedhamu gositti deebi'ee dhiigicha ammamiif sirra ture moo akkuma sanaanitu garaatti baatte? Akkuma sanaan garaatti baadhe deebi'ee dhiigichis natti hin deebine. Eeshi. Irraas hin baane akkasumas garaatti baadhe bakka. Yoo bisii kadhachuun kun hammam ta'a? Waggaan. Amma waggaan. Waggaan isaatti mucaa baatte dhufu. Harka keessa mataa keessanii walitti buusaa ilillee foolii ta'e Yesuusidhaaf fidaa. Dura yeroo garaatti baachuudhaan baattee garaadhaa si ba'u sana abdii kutannaa qabee keessa turte meeti. Abdii kutadhe bakka kana booda daa'ima sin argadhu annamas laalee hin hawwu kanaafuu kanumatti hin jiraadhadhe warri koollee keessa dabarsanii maseette bakka kuni utusuu ishillee deesseetti jedhanii qaata abdiin irraa kutataniiru. Utusuu ishee deesseetti ishee kana booda ta'uudhaan. Jedhanii. Eeshi. Guyyaa ta'e akkas na gaafannaa yoo Waaqayyo biraa dhume anis nan dhaba yoo Waaqayyoon argattee garuu guyyaa tokko nan argadha waa'ee sana gaafatiin haadhee isaaniitti simeera. Kanaaf Waaqayyo na yaadateera. Amma si yaadatee mucaa baattee dhaabbachaa fayyaadha mucaan kee. Fayyaa nagaa. Dhiira moo durba godhatte? Dubara. Eshoo harka rukutaa galateeffadhaa. Qabeenya hojjetanii itti dhufuu danda'u dhala kan namaa kennu Waaqayyoodha. Isa dubbatee raawwate Waaqayyoof dabalaa galata fidaame mayyuu. Kanaafuu ati Waaqa kana sii godhe kanaaf maal jechuu barbaaddame? Guddiseen galateeffadhaa qabeenya koorraa kana qaburraa moo jaarsa mana Waaqayyoof hin taate kana yaada birrii 500 immoo qaba. Waaw dabalaa galateeffadhaa biyyoota. Gooftaan galateeffattu kana barbaada. Birriin ergati kan Waaqayyoo taate bootadha. Birrii keessa baga bittee galateeffannaadhaafis baga dhuftee itti dhibee mucattiidhaaf akka dhadhaa. Nu gargaareera Yesuus. Mucaa nu baachiseera. Maqaan isaa ulfaatu. Mee harka keessan as qabaa. Maqaa Yesuusiin jedhame. Mana Waaqayyoo keessatti akka ati guddattu jedha. Hojjettuu mana isaa akka ati taatu jedha. Nuti sii kadhanneerra jedhaani. Ameen jedhaa yeroo sadii. Tokko. Isa dhumaa. Abbaa daa'ima dhalatte kanan sitti kennaa mana kee keessatti siif guddattu. Humni daa'ima kanaan lolu yoo jiraate kamillee maqaa Yesuusiin rukutamaa haa ta'u. Warra isaaniif kan dhimma baaftu waldaa kiristaanaaf dhimma kan baaftu biyyaaf dhimma kan baaftu haa taatu. Hafuurri mana hamaa kanaa isa irratti hin hojjetin. Maatiin isaanii beekumsaan ogummaa kee haa guddisanii gorsa dubbii keetiin haa guddattu ta'eera maqaa Yesuusiin. Ameen. Daaqonoonni qarshiishee irraa fuudhuu dandeessu. Irraa fuudhaatii itti geessaa. Tasfaa eegaa itti geessi daaqonootatti ishee irraa.